اوكي bareedadha amma dirqama wanni gartee yeroo qabsoo oromoodha yeroo dubbattu dirqama waa hunda tuyitee dubbachuun barbaachisaadha maaliif jennaan girrisaan ammallee ka'ee jira girrisaan maaliif girrisaa dhimmirra haasoynu dhimma gartee Jawaar Mohammad ba'uu qofatti warra gartee maraataa jira Jawaar Mohammad ba'aa jira Jawaar Mohammad ba'uu fi girrisaa ji'uu fi gartee girrisaan ingiliffaa dubbatu fi girrisaan gartee afaan amaaraa dubbatu dhimma abiyyi kanarratti maaliif tokkoomee isa ji'u kanarra dubbachuun baay'ee barbaachisaadha Jawaar Mohammad yeroo kanatti girrisaan Jawaar Mohammad ba'uuf deema uffata keelloo kaatee fiiguu malee Jawaar Mohammad duraan maal balleessee hidhame duraan maal balleessee hidhame amma maaliif hidharraa baasuun maaliif barbaachise yeroo kanatti kaayoon Jawaar hidhaniif maali murteen isaa hoo maali maaliif amma baasuun barbaachise isa ji'u girrisaan laaluu hin danda'u maaliif Jawaar Mohammad maaliif hidhame duraan jalqabuma Jawaar Mohammad nama ajjeese Jawaar Mohammad nama dheemoo nama hidhemoo biyya diigemoo Jawaar Mohammad kaleessa isaan aangomse arraan tana maaliif Jawaar Mohammad hiikuun barbaachise yeroo ifiifuu tasgabbii hin qabne kanatti yeroo ifiifuu tasgabbii dhabanii naftanyaan gartee matarratti isaan fincaa jirtu kanarratti yeroo waraana wabotti bobbaasanii liyyuu haylii haga mataa isaanii qaban san abaawatti adda bilisummaa oromootti wabotti bobbaasanii kanaan walafaan ka'anii yeroo ifiita biraa keessa jiran kanatti yeroo abiyyiin gartee du'e hin duune jee dhimma wal falmisiisa yeroo hamaa kana keessatti Jawaar Mohammad guyyaa shanii gartee beellama qabanii fi achi gabbaafna jechuun kun barbaachisummaan isaa maali isa ji'u oromoon bareechitee laaluu hin dandeenye maaliif Jawaar Mohammad be amma gariin Jawaar Mohammad mana hidharraa bee Jawaar Mohammad gizee hidharraa bee pirezidaantii isaatu ta'a muummicha ministeeraa isaatu ta'a gartee yoo Jawaar Mohammad pirezidaantii ta'e malee biyyattiin Itoophiyaa ni diigamtii warra juufaatu jira dhageeffadha yaa waa irraanfatu warra waa irraanfatu warra waa dagatu yaa warra waa dagatu abiyyiin du'e abiyyiin jiraate abiyyiin kaleessas jiruun du'e namni saba isaa ajjeese namni gartee lammii isaa ajjeesu namni artistii isaa ajjeese namni hoggana isaa gartee hayyoota isaa ajjeese namni haadha isaa ajjeese abbaa isaa ajjeese lammiif hin ta'u sabaaf hin ta'u biyyaaf hin ta'u siifillee hin ta'u abiyyiin duun nuti duudhaa jaa girrisaan amma biyya alaa keessa taa'e abiyyiin duun ilmi oromoo duun qabu fakkeenya yoo kan fudhattan taate yaayaa bashir yoo kan fudhattan taate dheengadda obboleessi isaa kan du'e dheengadda amma immoo miidiyaa gubbatti waan inni maxxansu an du'a abiyyiif hin hawwu feetu abiyyiidhaaf du'a hawwi feetu abiyyiidhaaf du'a hawwuu baadhu abiyyiin kaleessas diina oromooti oromoo galaafataa ture arrallee oromoo galaafataa jira abiyyiin jiraatus du'us oromoon duun irraa hin dhaabbanne oromoon ajjeefamuu hin dhaabbanne oromoo hidhamuun hin dhaabbanne oromoo saamamuun hin dhaabbanne wanni abiyyii fi biyyattii walitti hiitu tokkollee hin jiru abiyyiin kaleessas kan qabsaa'e sirna naftanyaati sirni naftanyaa ammaas ni jira abiyyiin kana jeese eenyu isa juullee dura addaan baasuun barbaachisa abiyyi du'e abiyyiin dhaame abiyyiin madaa'e abiyyiin summii nyaachifame abiyyiin manaakimaa jira abiyyiin gartee miidiyaa jalaa beekaa dhukate abiyyiin kiiloo 4 keessa jira isa juu qabdanii hin fiigina obboleeyyan kiyya qabsoon akkanaa miti qabsoon oromoodha ilmi haadha hiyyeessa wallaggaan keessatti dhiyoon tana ilmaan sagal itti dhabe abbaan tokko ilmaan sagal ilmi intalti takka qofti irraa hafteef ilmaan sagal awwaallate ati kaleessas diyaaspooraa taate jiraachaa jirta jireenya gaarii jiraachaa jirta nyaata gaarii nyaattee gartee uffata gaarii makiinaa gaarii haala gaariidhaan ilmaan kan kee guddifachaa jirta du'a abiyyiin kan ajjeese sii miti kan abiyyiidhaaf du'a hawwu kan abiyyiin gaarii dalaguuf gammadu kan inni ajjeese kan mana hidhaa keessaa baasee rashane kan abiyyiidhaaf du'a hawwu kan abiyyiif gammadu isaani kan akkasitti hubadha Jawaar Mohammad mana hidhaa keessaa gabbaasuun
sir naftanyaadhaan duraan gartee addunyaa mareedhaa keessatti quba qabdi gabbaasanii maraataa amaaraa naftanyaadhaa tokko ajjeesisuudhaaf Jawaar Mohammad gabbe'ee gartee biyya san keessa hogganaa biyya san bulchaa abiyyiin isaan ta'uu Itoophiyaa bulchuu hin dandeenye abiyyumaa rasaasan dhee jarri abiyyiin naftanyaa haati manaa naftanyaa akeeka kaayoo naftanyaa qabatee biyyattii sanin ceesisa jee halka waguyyaan Oromoo ajjeesaa jiru arrantana hin milkooyne naftanyaan kana irra dalay Jawaar Mohammad ammoo biyya san bulchaa yoo jette Jawaar Mohammad ati Jawaar Mohammadiif yaaddee osoo hin taane hiccitiin qabsoodhaa sii galuu dhabuudha qabsoon garamitti akka deemtu sii galuu dhabuudha qabsoo jechuu hiikaa qabsoo wallaaluudha maaliif jennaan biyyi sun biyya Jawaar Mohammadii miti haadha Jawaar Mohammad illee yoo fidde biyya walqixxummaa ilma namatti hin amanne keessatti Jawaar Mohammad nu bulchaa jechuun kan kee dogongora guddaadha dhaggeeffadhu Jawaar Mohammad mana hidhaati osoo fuudhanii kursii abiyyiin taa'u san gubbaa kaa'anii biyyattiin biyya olaantummaa sabaa tokko irratti ijaaramte olaantummaa amantii tokko irratti ijaaramte olaantummaa gartee aadaa ummata tokko irratti ijaaramte waan ta'eef Jawaar Mohammadii miti abbaa isallee yoo waliin bakka san keesse hin maraatina ayyallaallattuu hin ta'ina waan qabsooytaniif beeka ilmi Oromoo kaleessa maaliif du'e Jawaar Mohammad aangoo irratti baasuufi miti Jawaar Mohammad mana hidhaatii baasuufi miti wanni kaleessa ilaa aduu warra Hacaaluu Hundeessaa wanni ajjeefameef Jawaar muummicha ministeeraa godhuuf osoo hin taane haqa Oromoon qabdu dhugaa Oromoon qabdu dubbateeti Hacaaluu Hundeessaa kan ajjeefame yaa waa irraanfatu yaa warra waa irraanfatu yaa warra waa irraanfatu wanni Oromoon kumaatamaan rashanamaa itti turte Oromoon itti ajjeefamaa turte mirga saba isaa mirga eenyummaa isaa mirga amantaa fi duudhaa isaa kabachiifatee Itoophiyaa keessa nan jiraadha je'ee guyyaa tokkoof Oromoon abdii hin qabu osoo abdii hin qabne ati biyyattiin teeti Itoophiyaan ta Oromooti jettee Oromoo irratti raruudhaaf fiigaa jirti ammallee girrisaan afaan Ingiliffaa dubbatu du'iinsa abiyyiitiin wal qabatee boo'icha keessa jira miidhamas yoo ta'e abiyyiin wooma fedhee utaanan abiyyiin nama jiruudhaan du'e nama saba isaa awwaale nama hayyuu isaa awwaale nama gartee qeerroo isaa awwaale nama haadha isaa awwaale abiyyiin kan inni du'e kaleessa gaafa ilma abbaa gadaa ja'aniini ilma abbaa gadaa ifirraa facaasee ani ilma naftanyaati jee naftanyaa wajjin dhaabbate du'e abiyyiin jiraate abiyyiin du'e Oromoon fayyadu wanni isin beekuu qabdan kana gadi fageessati hubadha abiyyiin duunan Oromoo naftanyaan amma gartee Jawaar ajjeefte Jawaar jiruun du'ee jira ajjeefamee jira already Jawaar du'ee jira anamma naaf jechuun Jawaar akka nama du'etti ni ilaala maaliif ummata kiyya miliyoona 60 na duuba jira jee mana hidhaa keessaa yaa hafiiditti jira Jawaar gabbaasanii yoo ajjeesanis girrisaan wanni inni godhuu danda'u hin jirtu proofaayilarra kaachuu girrisaan proofaayilarra Jawaar kaachuu malee wanni inni godhu hin jiru maaliif isin ummata abdii kute ummata kaayoo hin qabne ummata abdii hegeree baruutiif hin yaadne ummata gartee waan irratti cichuu hin qabne waan qabsaa'uuf hin beeyne Jawaar jedhu Jawaar guyyaa Oromoon miliyoona 60 biraa mana hidhaa keessatti adamfamu mana hidhaa keessatti dara hiraarfamaa jiru Jawaar guyyaa san addu'e Jawaar akka waan du'etti ilaali maaliif biyyattiin warri afaan qawwee harkaa qabu naftanyaadha naftanyaan Jawaar ajjeesuudhaaf addunyaa sodaatte malee girrisaan sodaanne Oromoo inni na booda jirti jee miliyoona 60 na booda jira ani Oromoon abdadhe jee inni biyyatti galee Jawaariif waa takka godhuu hin dandeenye Jawaar guyyaa san duniyaa tanarraa godaane jechuudha kana qabadha yoo kana hin beeyne isinitti haaftu wanni gootan tokkollee nun jiru jechuu kanaafuu siyaasaa dhiisa Jawaar Mohammad guyyaa mana hidhaa keessa bule du'e guyyaa mana hidhaa keessa seene jalqaba mana hidhatti darbame san du'e jira maaliif miliyoona 60 na booda jira jee isin abdatee miliyoonni 60 eessa jira
homaa tiitessaa homaa tiitessaa gartee raayyaa tiitessaa ka homaa keessan oolle kan gartee suuraa profaayila jijjiirrachuu malee nan du'aa ni wareegamna biyyi tun biyya tiyya ajjeeseen du'uu qaba warra jee itti hin amanne wala Jawaar Mohammad wala isinii guyyaan sun guyyaan Jawaar Mohammad achi seenu Jawaar guyyaa san du'ee jira jechuu akka rabbiitii fi akka kutannaa isaatiif Jawaar Mohammad lubbuun jira malee Jawaar Mohammad guyyaa girrisaan abdadhee jiru jee mana hidhaa keessa jiru du'e kana quba qabaadhu. Ilmi namaa waan tokko yaaduu qaba. Kaleessa abiyyi dhiifama gootaniif abiyyi kan inni ajjeese bar ilma haadha hiyyeessaa ajjeesaa ture. Yeroo maallaqa jijjiiru Oromoo maallaqa jalaa jijjiiree nama gartee maallaqa harkatti agartan saamaa jee Oromoo diinagdee irraa saamsisaa ture kana irraanfattan. Abiyyiin duun Oromoo miidha malee Oromoon fayyaduu jettan. Kaleessa abiyyiin jiraachuun Oromoo fayyade. Kaleessa jiraachuun abiyyiidha Oromoo fayyadee jira. Oromoo fayyadee. Kana laaluu qabda. Gaafa dirreedha waan teenye jaan, gaafa harar teenye jaan, gaafa asallaa adaamaa keessatti Oromoo gajaraadhaan ciraa turan ni irraanfattanii. Gaafas abiyyiin eessa jira? Weena kee abiyyi. Eessa jira abiyyiin yeroo san? Biyya tam jira? Biyya alaa deeme moo irriibatti jira? Biyyi ittiin kan namne? Gaafa daadhii galaan nyaate, gaafa acaaluu nyaate, akkamitti mootummaa keenya jetta abiyyiin shanyii isaatu rabbiin magarsini. Shanyii isaa abbu torbatti Oromoo keessatti rabbiin biqilchin. Ilma sareedhaa ilma abbaa gadaa jetteet lubbuu kumaatamaan irreecha irratti guyyaa tokkotti Oromoon 700 qeerroon 700 itti wareegamte haati guyyaa san ilmaan 5 ilmaan 3 ilmaan 4 irreechaaf dhaqee achitti lubbuu itti dhabde. Achitti gartee ilmaan isii awwaallatte kan gaarri irra jigee awwaalcha dhabe osoo jiru arraan tana ilma abbaa gadaa jettee itti kannatte waadaa ilmaan Oromoo nyaate warra waadaa Oromoon osoo hin mari'atin waadaa itti kannallee mana hidhatti guure. Arraan tana gartee osuma taate'u osuma inni du'ee'u abiyyiin du'uun qabu jettee miidiyaa gubbatti baatee haadha ilma tokkicha hiyyeessummaan ilma tokkicha hiyyeessa itti nan qaraasifadha gaaddisan ittiin taa'a jettee ilma tokkicha qaraasifattee yuunivarsiitii keessaa naannoo Amaaraa keessaa reeffa isii itti geessaa turan. Ilma tokkicha isiin qabdu reeffa itti geessanii gartee du'a itti geessan saniif ati biyya alaa teessee abiyyiin du'uun Oromoo miidha jetta. Kan abiyyi araarama godhusi. Teessee haadha ilma itti dhabde madeessaa jirta. Qeerroo guyyaa tokkotti kombolcharraa kaasi Harargee qofa keessatti qeerroo meeqa eefa abiyyiin dhufe kan sammuu facaasan. Dubartii meeqa abiyyiin sammuu facaase meeqa ajjeese arraan tana akkamitti obboleessa kiyya abiyyiin osuma du'ee'u akkamitti abiyyiin du'uun qabuu jetta. Kaleessa masgiida keessatti Oromoo imaama masgiidaa ajjeesaan turre. Masgiida mana rabbii gubaan turre akkamitti abiyyiin du'uun qabu jetta osuma rabbii itti fidee'u osuma rabbi duniyaa tanarraa isa fuudhe yaa rabbi waluma faana warra dhiiga Oromoo dhangalaase warra dhiiga ilma haadha hiyyeessaa dhangalaase yaa rabbi waluma faana oofi yaa rabbi abbaan Oromoo sii jechuu dhiiftee yaa ilmaan diqaalaa ilmaan hadooddiin qabne ilmaan gartee dhiini obboleessa isaa isa mararre yaa ilmaan zinaa naftanyaan dirree dhawaa keessatti dubartii teenya meeqa galaafatte yaa ilmaan diqaalaa. Abiyyi Ahmad dirree dhawaa keessatti meeqa galaafate? Arsii keessatti meeqa galaafate? Wallaggaan keessatti ilmaan Oromoodhaa meeqa galaafate? Haadha Oromoodhaa meeqa hidhe? Arraan tana ati ammoo abiyyiin du'uun qabu jette osuma rabbiin gartee musiibaa dhiiga ilmaan Oromoodhaa inni dhangalaase kanaan irraa kafalallee du'uun qabu jettee arra abiyyiidhaaf rabbi karatte jechuu ati.
yaa diqaaltota kaayoon qabne kan akeekan qabne kan sabaan tolle warreen ayyallallattoota daldaltoota yuutuubii kan gartee jaalatamuuf jecha dhiiga ilma haadha hiyyeessaa awwaale atteessee kan gartee abiyyiidhaaf dhiifama gootu haati ammoo ilma tokkicha itti dhabdee goojjoo mana citaa keessa gartee mana rooba itti dhimmisu aduu itti baasu keessa jiraattee ilma isii qaraasifatte ilma tokkicha qaraasifatte itti dhabde ilmaan gartee shanan kiyya gaaddisa na teessisa ilmaan gartee haganaan hore boruun itti iffooyjee itti taayatte siyaasadhaan gartee itti kijibdanii gabbay jettanii lubbuu isaanii wareedanii haadha qullaa hambiftan ilmaan abbaa malee hambiftan arra ammoo deeggartoota abiyyii taatan abiyyiin dhaame jennaan abiyyiif quuqamtanii abiyyiin isin dhukkubse abiyyiin isin dhukkubsee miidiyaa gubbatti gabbaatanii dubbattan abiyyii isaa miti shanyii isaatu rabbi duniyaa tanarratti hin magarsin nama saba ilma dhiiga sabaa nyaate nama dhiiga ilma oromoodhaa dhangalaase nama ilma oromoo mana hidhaa keessaa gabbaasee ajjeese nama artistiin gartee artistii oromoon ija duratti eeggattu siyaasadhaaf sirna naftanyaadhaa gartee naftanyaa duddarra kaate siidaa minilik beeta mangistii keessatti nama oromoo harka harma mure seenaa takkaa Itoophiyaa keessatti hin dalagamin Hayla Sillaasee kan oromoo gartee oromoo hayyuu oromoo rashanaa ture gartee beeta mangistii mana mootummaa keessa kaate minilik oromoo lafee calanqo tuule kan gartee kaan sagalgaalummaadhaan oromoo ajjeesee oromoo harka irraa cire harma irraa mure arraan tana beeta mangistii keessa kaa'e yaa rabbi ajjeesii jettee haati hiyyeessaa libaanota irra buuftee rabbi itti karachaa jirtu halkanii guyyaa haati hiyyeessaa teessee itti booyaa jirtu ati immoo isaan walafaan deebi'anii isaan wallooyinan ati as garagaltee abiyyiin du'uun qabu jette rabbiin shanyii teetillee waliin hin magarsin abiyyii wajjin shanyiin tante abiyyii wajji rabbi haa balleessu hortee teessa dhabbu torbatti abiyyii wajji rabbi sin haa balleessu warra gartee dhiiga ilma oromoo kumaataman wallaggaan keessatti akkamitti yaadatu ooltan akkamitti irraanfattan ilmaan haadha takka nama ilmaan abbaa tokko nama sagal intalti takkittiin qofti kan irraa hafte nama sagal waraana itti ergee rashana jeeni boolla takkatti guyyaa tokkotti makiinaa keessaa gabbaayisiisee rashansiise manatti rashansiise duruttuu irraanfattan rabbiin abiyyii miti taayyellee warra gartee dhiiga ilmaan oromoo dhangalaase tokkollee rabbiin addaan hin hambisin shanyii isaanii oromiyaa keessatti rabbi hin magarsin hortee isaanii abbu torbatti rabbi haa balleessu warra gartee dhiiga ilma oromoo dhangalaasaa turee ammallee itti jiru isin gammaddaniit gammachuudhaan abiyyiin du'uun qabu naftanyaan gaafa abiyyiin du'e jawaar ajjeeftii jettan jawaar hajiruun du'e jawaar hajiruun ajjeeftan jawaar oromoo miliyoona 60 na dura jira jee arraan tana guyyaa shanii ni baafi hin ba'ullee hin beeytan jawaar keessan wanni isaan gabbaasuu deemaniif yaa girrisa yaa ummata sammuu hin qabne yaa maangaa yaa ummata gartee waan yaadu hin beeyn yaa ummata iccitiin siyaasaa hin galiniif yaa ummata iccitiin siyaasaa hin galiniif wanni abiyyiin jawaar gabbaasu gartee taayyeen faan waan gaggaarii jechoota gaarii dubbatan wanni gartee jawaar ba'uuf deema jaaniif jawaar mana hidhaa keessa taa'ee dhaggeeffadhu jawaar mana hidhaa keessa waan lubbuun jiruun biyyattii tana ceesisuu hin dandeenyu jawaar akkamitti ajjeefnadhaa dubbiin qabadhu dubbiin tana jawaar akkaataan isaan itti ajjeesuu danda'an tooftaa uumanii mana hidhaa keessaa gabbaasanii akkuma acaaluu ajjeesan oromoo Addis Ababatiin oromoo oromaaraa gartee afaan oromootii fi afaan amaaraa dubbattuun jawaar shut godhuu deeman sammalee biyyattii tasgabbeessuu hin dandeenyu kanaafuu jawaar tooftaa uumnee gabbaafnee bifa saniin ajjeefnadha dhaggeeffadhu jawaar guyyaan tokkichi mana hidhatti isaan itti marsanii mana jireenyatti gartee yaalii ajjechaa irratti godhan hin milkooyneef
guyyaa Hacaaluu ajjeesan hin milkooyneef guyyaa gartee mana murtiidhaa geessanii karatti ajjeesuu deeman beellama hafe carraa afraffaa Jawaaritti mokorachuu deemti naftanyaan qabadhu. Naftanyaan afaan Amaaraa dubbattu Taayyee Danda'a afaan Jawaar yoo akka Hacaalutti siidan dhaabbateef malee mana hidhaa keessatti addunyaatti argaa jira. Dhaggeeffadha yaa warra siyaasan isinii addan beeyin. Kaayyoon Jawaar mana hidhaa keessaa baasuun barbaachiseef yeroo naftanyaan akkatti geerartu kana keessatti yeroo naftanyaan Itoophiyaa የሚያድነው በአማራና አማራ ብቻ ነው eja'anii geeraraa jiran kanatti wanni isaan gabbaasuu barbaadaniif Oromoo keessa Jawaar balleessuudha. Jawaar lubbuu galaafatudha. Isiniin galle qamis uffata keelloo kaatanii Jawaar gannuu ba'uuf deema. Jawaar nuu hiikamuuf deema. Jawaar Itoophiyaa ceesisa jechaa jirtan. No! Itoophiyaan Jawaar ceesisuu miti. Jawaar ceesisuu miti. Itoophiyaa Oromoon ceesisuu hin dandeessu. Maaliif Itoophiyaan gartee kan ijaaramteen olaantummaa sabaatini. Olaantummaa warra naftanyaatiin naftanyaan ammallee abbaa barbaadde amma Abiyyi yoo kan duutaate Oromoo gartee ajjeesisan qaban Oromoo nama himatu yeroo xiqqoo booda namni Abiyyi ajjeese Abiyyi rasaasan dhee yoo rabbiin gartee dubbii tana dhugaa godhe rabbi dhugaa itti haa godhu yoo rasaasan dhaamee jiraate Oromootu dhee dubbii tanumaa qabadhu. Oromootu dhee yoo garee damballaaytu dhee damballaash gartee dhimma diininnati sakuriitii Itoophiyaadhaa kan dheengadda mucaa Oromoo Shawaati kan aangorraa inni kaasee naannoo Amaararraa nafxanyicha fidee shuume isa santu dhee jaama. Oromootu Oromoo dhee jaama. Waan kana ta'eef muummichi ministeeraa Dammaqaa Mokonnon ta'ee itti fufuudhaaf Oromoon qophii takkan qabu. Sigaltee halkanii waguyyaan Dammaqaa Mokonnon wanni inni irratti dalagaa jiru Jawaar akkamitti ajjeefnadha. Jawaar akkaataa itti ajjeesan biltsiginnaan naannoo Amaaraa biltsiginnaan naannoo Oromoo kan irratti halkanii guyyaan dalagaa jirtu Jawaar akkamitti ajjeefnadha. Dhageeffadha. Ati ammoo girrisaa Ingiliffaan dubbatu siyaasaan beeku. Girrisaan Ingiliffaa dubbatu siyaasaan hin galleef. Siyaasaan waan taateen beeku. Maaliif? Siyaasaan hubatu. Osoo siyaasaa hubatee maaliif Jawaar yeroo kanatti biyyattiin girrigirrii keessa jirti. Biyyattiin jeequmsa keessa jirti. Yeroo muummicha ministeeraa rasaasan dhaame jaanii addunyaan odeessaa jiru kanatti maaliif Jawaar Mohammad mana hidharraa gabbaasuun yeroo kanatti maaliif barbaachisee jettanii silaa xiinxaltan turtan. Dhaggeeffadhu. Maaliif Abiyyiin du'e jechuun maaliif barbaachise? Eenyutu dhee? Isa ijoollee yaadutu barbaachisa. Naftanyaan yoo Abiyyiin dhaame Abiyyi Oromoo dho'isifti malee maaliif bakka san qabachuudha kaayyoon isii? Waan kana ta'eef Oromoo dammaqi, Oromoo iftay, Oromoo gartee siyaasaa ustee kaatee jalan fiigin siyaasaa uffata uffachuudha. Siyaasan gartee ganda keessa fiiguudha. Kana keessaa bahi tokkoomi wal ijaarii qawwee hidhadhu. Waraana kee cinaa dhaabbadhu kan sibilisoomsu dhimma Abiyyi du'e hin duune dhiisifirraa. Jawaar Mohammad mana hidhaa keessaa bahuun qabu. Yeroo ammaa kanatti Jawaar Mohammad mana hidhaa keessaa bahuun sirriidhaa miti. Maaliif annatti hin mul'anne? Maaliif jennaan duraanis maaliif hidhan yeroo haga Oromoon akkasitti hiriira baatu Jawaar nuu baasaa jettee maaliif Jawaar baasuu dhiisanii qeerroo kumaatamaan rasaasa itti lakkaa'uu filatan? Guyyaa tokkicha Hacaaluun du'ee Jawaar hidhamu Jawaar bahuu qaba Oromoon jette Harargee qofa keessatti nama lubbuu nama 200 300 baasan Arsii keessatti akkasumatti ba'aa ture jechuudha. Maaliif yeroo sanuuni didanii yeroo Abiyyiin kararraa maqee jiru kanatti yeroo biyyattiin haala siyaasaa hamaa keessa kufte kanatti yeroo Tigraay gartee waraana labsitee Amaaraa fi Tigraay Suudaan biyyattii dhaa jirtu kanatti Jawaar baafnaa jechuun kun barbaachisummaan isaa natti mul'anneen.
an barbaachisummaa isaan agarre. Yoo ammoo barbaachisummaa isinii qabaate Jawaar Mohaammed tokko huleen itti biyyarraa baaftanis hin jiru. Maaliif afaan itti biyyarraa baqatee jireenya biyya baqaa keessa jiraatuun isin qabu. Maaliif kaleessa ummata miliyoona 60 na duuba jira jee ummataaf waadaa seene biyya sanitti waan galeef. Ba'ullee hin danda'u, ba'uufillee hin ta'u. Kanaaf Jawaar Mohaammed akkanata Jawaar Mohaammed akkasta Oromoo dhageessa. Wanni ani isiniin jiru Abiyyiin jiraate namni gartee osoo jiru saba isaa hin fayyanne yoo du'illee saba isaatiif faayidaan qabu. Yoo du'ellee saba isaatiif hiikkaan qabu. Achi taa'ee lubbuu ilmaan Oromoodhaa kumaatamaan galaafatuun yoo kan isin fayyadu ta'e yoo Oromoo ni fayyada. Abiyyiin gartee lubbuun jiraachuun Oromoo ni fayyada. Kan gartee haati ilma haadha hiyyeessaa ilmaan isii itti awwaallatte gartee mana rabbii itti gubataa ture, imaama masgiidaa itti ajjeefamaa ture, gartee abbootiin amantii itti du'aa ture. Abiyyiin gartee nuuf ta'a yoo kan jettan taate qabsoo Oromoo keessaa baati sirna naftanyaa wajjin Oromoo irratti qabsaa. Namni yeroo kanatti Abiyyii deeggaru Abiyyii du'a isaatiif gartee du'uun qabu jee dura dhaabbatu Abiyyii isinii miti kan rasaasan dhee miti. Isin rasaasan hin dhoyne. Rabbiin moojisaa isaatiin dandeettii isaatiin hujii inni hojjetaa ture Rabbiin walafaan deebise. Waan kana ta'eef kanaaf kallattii itti deemtan wallaaltanii Oromoon maraachuun isinirra hin jiraatu. Maraatuun isinirra hin jiraatu jechuudha. Dhaggeeffadhu. Taayyee Dandaadha hangaasadha Jawaar Mohaammed ni ajjeesisan. Osoo inni mana hidhaa keessaa hin baane ni ajjeesisan. Addunyaa sodaatanii taa'u jiran malee. Dhaggeeffadhu. Ati immoo dubbiin siif adda hin baane. Dubbiin si adda baate Jawaar hidhaa ba'uu qofa. Jawaar hidhaa ba'uu qofa dubbiin adda sii baate. Jawaar achii gabbee naftanyaa quuftee hormoomte qawwee itti hidhanii meeshaa itti hidhanii rasaasa akkasitti hidhachiisanii Jawaar achi keessaa gabbee maal godhaaf? Jawaar harka qullaa jira. Deeggartoonni isaa harka qullaa jira. Maali wanni Jawaarii godhan? Wanni Jawaarii godhuu hin danda'amu maali? Oromoon maal gootiif Jawaarii? Jawaar nuubee, Jawaar nuuba'uu qaba, Jawaar ba'uu qaba, Jawaartu nu bulcha, Jawaartu nu bulcha. Eenyu si bulcha? Eessatti? Biyya tamitti si bulcha? Biyya tamitti si bulcha? Namni ilmi namaa siyaasaa kaleessa dabarterraa waa barachuun dirqama. Kaleessa maal turre? Ilma abbaa gadaa jenne. Xayyibaa jennee, Lammaa jennee, Abiyyii jenne. Wanni siyaasadha. Kaleessa bakka akkas jechaa turtan. Arraan tana wanni sun bakka san jirti. Hin jirtu. Xayyibaan eessa jirti? Lammaan isin jettan eessa jira? Abiyyiin isin haasoftan yoo eessa jira? Siyaasaa wayirraa waa barataa deemuun barbaachisaadha. Ilmi namaa wanta kaleessa ta'erraa waa barataa dhufuutu barbaachisaadha. Yoo wanta kaleessa ta'erraa waan baranne hiikkaa tokkollee hin qabu jechuudha. Kan Oromoo bulchu Oromoon kan nagaan biyya isirratti nagaa argachuu dandeessu. Kan gartee mataa ol qabachuu dandeessu yoo biyya ofii Oromiyaa ijaarrattee mirga ofiitiin of bulchitee qawwee hidhatte meeshaa waraanaa hidhatte akkuma naftanyaan biyyattii isii keessatti yeroo sargiidhaa rasaasa samitti tuman yeroo gartee gammachuudhaa rasaasa tuman yeroo gaddaa rasaasa tuman Oromiyaa keessatti poolisiin Oromiyaan qabdu poolisiin gartee biltsiginnaadhaa taayyeen faan Shimallis faan qabatan rasaasa tokko dha'uu miti rasaasa qabanuun ji'a leenjiitti kannanii ji'a 3 leenjiitti kannanii wobotti erganii ilmaan Oromoodhaa waliin ficcisiisaa jiran. Sirna naftanyaadhaa itti kannanii deemanii ilmaan Oromoodhaa waliin ajjeesiisaa jiran. Kan Wallagga keessaa wal ajjeesisaa jiru eenyudha? Ilmaan Oromooti. Eenyutu walitti erge? Naftanyaadha. Naftanyaadha. Milishaa ilmaan akkam guddifanneef gabaree qonnaan bulaa oorruu keessaa guuranii abaawoo barbaadaa jedhanii eeboo harka kaanii beekaa Oromoo wal afaan kaa'uudhaaf Oromoo waliin balleessisuudhaaf irratti dalagaa jiran. Sirna kana ammoo addaan baafachuun barbaachisaadha. Sirna kana addaan baafadhaa. Oromoo ammaan booda namni bulchuu danda'u Jawaar Mohaammed miti. Tanaaf keessaa haqa. Jawaar Mohaammed muummicha ministeeraa yoo ta'e pirezidaantii naannoo Oromiyaa yoo ta'e biyyattiin nagaa argatti qaamni juus if keessa haqa.
Jawaar Mohaammed ammaan booda akkuma Baqqalaa Garbaadhaa yeroo fedhan hidhanii yeroo fedhan baasan mana hidhaa keessatti dulloomanii jiran. Akkuma Mararaa yeroo barbaadan hidhanii yeroo barbaadan gadhiisan sammuu isaanii dulloomsan. Jawaar Mohaammed mucaa qaxalee biiflee wanni inni dubbate akka rasaasatti deemtu arraan tana mataa isaa arriidhaan fixanii oppiidiyoon osuma akkana gootu Jawaar Mohaammed dulloomsiteeti akhira dho'isifti jechuudha. Yoo hundeen oppiidiyoo Oromoo irraa hin buqqaane dhaggeeffadhu. Hundeen oppiidiyoo naftanyaadha. Hundeen diiguu qofa furmaanni jiru. Yoo san hin taane akkuma Mararaa Guddinaa Baqqalaa Garbaadhaa umrii isaanii siyaasaa keessatti awwaalanii ajjeesanii gartee jireenya isaanii ficciisan Jawaar Mohaammed irrattis kanumoonni isaan dalaguu deeman. Yoo kana hin taane akkuma Hacaaluu ajjeesan Jawaar ajjeesiisuudhaaf deeman. Naftanyaa ajjeesiisuudhaaf deeman. Mana hidhaa keessaa gabbaasanii. Hacaaluu eenyu ajjeese? Ilma Shawaati ajjeese bar. Eenyu ajjeesan? Ilma Shawaat ajjeesan. Ilmi Shawaa eenyu kan isaan ajjeesan? Tokko ilmi Shawaa Shimallis ajjeesan. Taayyeedha ajjeesan. Eenyu kan wanni kantiibaa magaalaa Finfinnee ture kana injiinar eenyu maqaan isaa? Isa ajjeesan. Kan isaan ajjeesisan Hacaaluu Hundeessaa ijoolluma Shawaat ajjeesisan. Jawaaris eenyu ajjeesiisuu deeman? Ijoollee Arsiit ajjeesiisuu deeman. Dhaggeeffadha. Akkuma kaleessa gaafa isa hidhuudhaaf kan akka Leencoo Baatii, kan akka Awwal Hussein, kan akka gartee Amiin Jundiidha, kan gartee Biraanuu Leenjisoo, kana Dr. Biraanuu Leenjisoo faa, kan akka Kamaal Galchuu, kana jaarratanii Jawaar mana hidhatti akka galu akkuma taasisan ammallee Jawaar mana hidhaa keessaa gabbaasanii ajjeesiisuudhaaf namni isaan deemaniif ilmaan Arsii ajjeesiisuudhaaf deeman. Akkuma Shawaa Hacaaluu ajjeesanii biyya isintu bulchaa jiraniin Shawaadhaan. Biyya Shawaatu bulchaa jiraniin ajjeesiisanii. Kaleessa calii calanqooti fi gartee aanolee gartee goobanaa daacee biyya sii bulcha jaaniituma harmaa fi harka cirsiisan Oromoo irraa haa dubbiin sii galtu. Dhaggeeffadhu. Taaddasaa Birruutis namni isaan ajjeesan Oromooma biyya isintu bulchaati kana kuchiisi biyya bulchi jaaniin. Kanaafuu dubbiin adda isinii haa baatu. Jawaartu nu bulchaa maaltu na bulchaa biyyattiin kan buluu dandeessuun of ijaartee qawwee hidhattee ani Oromoodha biyyi tiyya Oromiyaadha Oromiyaa irratti ana abbaan namni muree murteessuu danda'u Oromiyaa irratti Oromoo ta'uu qofa kan Jawaar Mohaammed bilisa baasuu danda'u. San godhuudhaaf Oromoon of ijaaree qawwee hidhatu qofa. Dhaggeeffadhu. Yoo kana hin goone yoo kallattii kanatti deemuu hin dandeenye wanni ati teessee qamisa keelloo miti diimaa uffattee keelloo uffattee hiikaa takka hin qabu. Siyaasadha dubbii siyaasati gurratti si calawu. Qabadhu. Jawaar Mohaammed takka hangaasa ajjeesisanii gurratti si calawu. Dubbii tana qabadhu. Jawaartu gannaa ba'ee siyaasaa naa gaggeessa yoo jette gurratti si calawu. Siyaasan danuu baatee jirtu nuti. Siyaasan garamitti akka deemtu kallattii isinitti deemtu sirritti addanuu baatee jirti. Dhaggeeffadhu. Maraataa Harargeedha. Takka maraataa Arsiidhaa tokko ajjeesaniit fuudhanii kana akkuma gartee dookumantarii Hacaaluu ajjeesanii dookumantarii irratti dalagan. Jawaaris ajjeesee dookumantarii irratti dalaguudhaaf halkan waguyyaan caasaan isaanii diriirfamaa jira. Ati girrisaa addaan baafadhu siin jenna. Addaan baafadhu. Hin gowwoomin. Abiyyiin akkana ta'e abiyyiin akkas ta'e jaanii ajandaa darbuun tunu Oromoo tana kallattii isii yaada isiidhaan laaluudha yaada isii. Amma deengadda maal jee barreesse kaleessa yaaya Bashir maal jee barreesse. Dubbiin abiyyiidhaaf yeroo kamuu du'a hin hawwu. Abiyyiidhaaf yeroo kamuu du'a hin hawwu. Garuu dubbiin tun dhugaadhaa jee barreesse. Laal. Abiyyiif du'a hin hawwu. Obboleessa isaa barsiisaa hayaaskuulii Jimmaan keessatti rasaasa afuriin dhaame lubbuun isaa dabarte rabbitti araaramu. Yaaya Bashir jechuudha.
siyaasaa tokkummaa barbaaddi, fageessanii yaaduu barbaaddi. Dubbiin siyaasaa kallattii sanitti ilaaluun barbaachisaadha. Waan tokko yeroo ilaaltan Jawaar kaleessa maaliif hidhame? Yakki isaa maali? Jawaar kaleessa somaan balleessine. Jawaar nama qabsoo bilisummaa, qabsoo ilmaan Oromoodhaa kumaataman, lubbuun kumaataman itti dhumte fuudhee OPDO nu ceesisaa jee bobaa naftanyaa jalaa, bobaa wayyaanee jalaa baasee qabsoo fuudhee OPDOtti kanne. Warruma kaleessa nama ajjeesaa turetti kanne. Jawaararra isaaniif nama galataa ta'uutu irra ture. Jawaar galanni isaa mana hidhaa ta'uu hin turre. Garuu kaleessa nama galataati. Arraan tana gartee hidhamuun qabuun hin jirtu OPDO bira. Maaliif? Ummanni alagarraa homaan eeggatin. OPDO'n diina ilmaan Oromooti yeroo jennu kanaaf. Maaliif? Kaleessa Jawaar Mohaammed isaaniif jecha dhaaba siyaasaa Oromoo meeqa wajjin walitti bu'aa ture? Nama meeqa wajjin wal lolaa ture? OPDO nu ceesisa imaanaa ummataa hoodhaa jee ilaa kompiitarri isaa osoo nafin itti kanne. Jawaar Mohaammed maal balleesse? Nama ajjeese, nama saame, nama miidhe, karaa cufe. Gabbaa karaa cufaa jee erga biyyatti gale. Ummanni Jawaar Mohaammed tuqamee jee gabbee karaa cufe. Jawaar Mohaammed tuqamee jee gabbee gartee karaa waan barbaade godhe. Arra immoo itti gaafatamaan kan lubbuu ilmaan Oromoodhaa sababii Jawaar Mohaammed manatti marsaniif lubbuu ilmaan Oromoodhaa kumaatamaan balleesse itti gaafatamuu dhiisee Jawaar Mohaammed itti gaafatamaa ta'e mana hidhaa seene. Mana hidhaa seenee achi keessaa hiraarfamaa jira. Ati akkamitti ree dubbiin tun addaan sii ba'uu oolte dhaabar? Meen pointiin kiyya kana akkamitti dubbiin tun addaan sii ba'uu oolte? Abiyyiin jiraatuun isaa fira sii ta'e. Duun isaa gadda sii ta'e jiraatuun isaa fira godhatte akkamitti? No, ta'uu hin qabu. Yaa Rabbi dalagaan teeti ilma haadha hiyyeessaa boochisanii, abbaa hiyyeessaa boochisanii, warra boochisee dhiiga ilmaan Oromootti qawwee deeffate. Yaa Rabbi ati dalagaan tan teeti walafaan nurraa oofii. Yaa Rabbi isaan walafaan deebisi. Qawwee isaan ilmaan haadha hiyyeessatiin dhaan. Haadha Oromootiin gartee haadha Oromootiin dhaan. Yaa Rabbi isaan walafaan deebisi. Haqa ilma Oromoodhaa baasi. Dhiiga ilma Oromoodhaa akka galaanatti yaa'e kun Abiyyi fuudhuu oola, Lammaa fuudhuu oola, Xayyibaa teessan fuudhuu oola, gartee Taayyee keessan fuudhuu oola. Abadan. Rabbiin Waaqni Oromoodha. Rabbiin gartee miskiinaaf jiraatu. Rabbiin miskiina gartee abbaan miskiinaa ta'e. Namni du'e kun bar warra qabeenya qabuu miti. Warra miskiinummaan jireenya wallaalchifte. Namni isaan ajjeesan nama miskiinummaan gartee karaa itti goru wallaale, waan baratuun dhabe, waan nyaatu dhabe, waan uffatu dhabe, gartee karaa deemu wallaale jireenya gadadoo keessa jiraatutu gartee yoo siyaasaa Jawaar dubbate tun yoo wayyaa taate siyaasan Jawaar dubbate tun dhiiroo naaf wayyaadha jee kee kararratti gabbee rasaasan fixanii bar. Warri ilmaan waa qabu tokko hin duune, warri ilmaan abbaan barsiifachuu danda'u tokko hin duune. Kan du'e ilma gartee kararraa daabboo nyaatu, kararra ciisu, kan bakka bulu qabne santu bar siyaasan Baqqalaa Garbaa naani taati dhiiroo. Siyaasan Jawaartuun gartee jireenya kanarraa fooyyessuun ooltuu jee kam du'e warra kanaa bar. Murtee warra kanaati ati diyaaspooraa keessa teessee murteessuu fi abadan hin dandeessu. Mirgaas ittiin qabdu. Maaliif jennaan sii miti kan ummata kanaaf kan murteessu sii miti. Haadha tokkicha dhabdeef kan gartee murtee kan nu sii miti. Isee tokkicha awwaaltee beeka madaa ilma isiidha. Dhiiga ija isii duratti dhiilmi isii dhiini dhangalee. Ija isii duratti dhiini isaa dhangalee duratti duutee reeffa isaa ol fudhattee fuutee awwaalatte. Mucaa waggaa 12 reeffa isaa fuuteeti akkanatti fiiggatteen ifiifillee irratti dhaamtee awwaalachaa turte. Kan bilisummaa barbaadu ummata kana. Isinii miti warra Itoophiyaa ceesisuu barbaaduu miti. Abbaa ilmaan 5, ilmaan 6, ilmaan 9 awwaallatee reeffa isaa gubbaa teessisan.
walla lixa Oromiyaatti ilmaan ajjeesanii abbaa fidanii reeffa gubbaa kan kaan way bara wayyaanati bara Tigreetti bara Abiyyi Ahmedii bar kan ilmaan ajjeesanii reeffa gubbaa teessisanaadha kan ilma ajjeesanii reeffa gubbaa kaan yeroo Abiyyi Ahmedii bar yaa waa irraanfatu yaa warra Hacaaluu Hundeessaa irraanfate yaa warra Hacaaluu Hundeessaa profaayilii gubbaa kaachuudhaan irraanfate Hacaaluu Hundeessaa profaayilii gubbaa kaachuun irraanfattanii bar Jawaar Mohaammed illee haawultii dhaabbachuu hin danda'u Jawaar Mohaammed aguma Hacaalullee maaliif jennaan warri gartee Hacaaluudhaa dhaabe warra aambatu ministeerotaa fi gartee biyyattii san keessa jira santu hamma san gartee maquma keenyaafuu ummata shawaa kana araarfachuudhaaf Hacaaluu siidaa dhaabuu qabna jee malee Jawaar Mohaammed yoon du'e hattaa siidan dhaabbatuuf hin jiru. Laallee agarrare biyyattii keessa marziin diinni biyyattii Itoophiyaadhaa Jawaar Mohaammed. waan ta'eef Jawaar Mohaammed garuu kan qabsaa'eef Itoophiyaa dimokiraatessuuf malee Oromiyaa bilisa baasuuf miti. Kan inni qabsoo godhaa tureefis kan ammallee godhaa jiruufis kan fuula durallee qabsoo godhuu deemu Jawaar Mohaammed Itoophiyaa keessatti mirga sabaa sablammootaatiif qabsaa'e malee Oromiyaa bilisa baasuuf miti. Kan akkasitti hubadhaa yoo isinii galte isiniin galtu. Siyaasaa gartee profaayila gubbaa nama kaachuu siyaasaa gartee uffata keelloo uffachuu siyaasaa gartee kalara gurraacha uffatu kana keessaa bey xiinxali maaltu barbaachisa maaltu godhamuu qaba maaliif wanti kun ta'e akkamitti ta'e maaliif ta'e akkamitti furmaata argata fuuldurri isaa maali ka'umsi isaa maali jiitii wanta kana gaffageessi addaan baasii qulqulleeffadhu qabsoo jechuun waan akkasiiti. Ilma dhayyeessaa kan du'e furmaata kan ta'u biyyattii Habashaa san keessatti ardiin biyya naftanyaan koloneeffatte san keessatti namni ilma dhayyeessaa dhabdeef dhiiga ilma dhayyeessatiif furmaata ta'uu danda'u maali isa jiru gadi fageessii qabsoo Oromoodhaa bal'isiitii itti yaadi gaafas deebisaan sii galti jechuudha. Dhageesse? Aktivistiin tokko biyya alaa kana keessa ta'e Jawaar Mohaammed achi gabbee muummicha ministeeraa yoo ta'e biyyattiin nagaa argatti. Isa juufaatu jira. Abiyyi Mohaammed muummicha ministeeraa ta'e maaliif nagaan argatin? Maal nagaan argatin? Yoo Jawaar Mohaammed ta'e warri Abiyyi irratti rasaasa dha'e kun Jawaar Mohaammed irratti hin dha'u. Kanallee gadi fageessaa itti yaada xiinxala siyaasan kana kan ishiin barbaaddu obboleeyyan kiyya. Dhageeffadhu. Siidaa dhaabna gartee nama du'eef jechuun never ever no. Namni waan tokko ollaan namni yeroo jiraatu ollaan kiyya maalitti jira namni gizee ollaatu ollaan kiyya maali jira maalitti bule ollaan kiyya kun maal godhaa jira je'ee gurraan ollaa dhaggeeffata. Dheengadda jaallee marroon gaafatu girrisaan afaan Amaaraa dubbatu biyya keessa miidiyaa isaaniitiin gabbaanii maal jechaa turan jaallee marroon du'e jaanii qabrii keessaa ilma Oromoodhaa kan du'e reeffa isaa kan tortore qabrii keessaa baasanii mukaan waraananii mataa isaa mukatti kaanii qilleensarra qabanii nu garsiisaa turan jaallee marroon du'e jaanii. Duuti jaallee marroo maaliif du'a Abiyyi irraa sitti adda taate? Maaliif deeggartoonni sirna naftanyaadha warri naftanyaa deeggaru gaafa marroon du'e jaanii miidiyaan Habashaadhaa girrisaa afaan Amaaraa dubbatu wajjin wal jalaa fuudhanii afarsan warreen biltsiginnaa wajjin wal jalaa marroon du'e jaanii fuudhanii afarsan namaaf du'an hawwinu ati har'a Abiyyiidhaaf du'an hawwinuu jette. Abiyyi namni nuutu ajjeese jeen jiru Abiyyiidhaaf du'an hawwinuu jechaa jirta. Maaliif warri sun marroodhaaf du'a hawwuun qabnu maaliif hin jiin? Ati har'aan tana gabbaatee Abiyyiin duunan biyyattiin sun gartee akkana Oromoodhaaf miidhadha. Abiyyiin jiraachuun Oromoodhaaf gammachuu buuse. Yaa waa irraanfachuu moo irraanfattan? Poolisiin humna addaa ilmaan Oromoodhaa mana hidhaa keessaa baasee bineensa nyaachise kana ni irraanfattanii. Yaa jamaa
yaa Oromoo taa'a lakkisaa siyaasa lakkanaa miti wal jabeeffadha siyaasa gartee siyaasa ajandaa sii darban abiyyumaanuu ajandaa isinii darbuun mala abiyyiin dhaame hin jiru qabsoo laala fi hadhaa ummanni Oromoo jabina gartee cichoominni ummata kanaa maal fakkaata isa jiru laaluudhaaf ajandaa kana darban malee Oromoodhaaf wanni gartee Jawaar dhaame abiyyiin dhaame abiyyiin maal ta'e inni jiru kun soba ta'uu danda'a. خلاص بيتين قوي ملين بربانو جنة ولي قال لي تقومني قوين وبرباتشسا قويتين يهدجو أما رين قد مال دلقا جرن مرنياسي أبيين دوي يجا إسان أمو هررقي با أوروميا هررقي كيسا با أوروميا كيسا أباهو قمنا جاجرن بالي كيسا أباهو قمنا جانين ميديا أو بياني رتي نمر رفين سيتي مغرسني ورانا إساني أباهو قمنا جانين ميديا إساني قبا فرسا جرن تاو إنكبو كان كيسا با وليف أجندا جل ديمو نورا برباچسو أبيين جراتو نسا أورومو إنفاينة دو نساتس أورومو إنفايدو أورومو إميدو jiraachun isaa erga Oromoon fayyadne yoo du'ellee Oromoon miidhu maaliif jiruunuu du'ee jira kan si ajjeesuu isa waan ta'eef waan kana ta'eef Oromoo kallattii itti yaaddan sanirraa daarakshina keessan jijjiiradha dhageessanii abbaan barbaade aduu abbaan barbaade haa jiraatu Oromoon of ijaaree kallattii itti deemurraa fuula if duuba deebi'uu hin qabu namaaf jecha kallattii jijjiiruun hin barbaachisu. Jawaar Mohaammed dumana hidhaa keessaa gannabe'ee gabbe'ee biyyattii tana naaceesisa isaatu gartee ministeera naa ta'a jee qaamni yaaduu ajaa'iba nattaan qaama waan akkanaa yaadu biyyattii Habashaan keessatti of ijaarte Jawaar Mohaammed maaliif gabbaasuun barbaachiseetu dursaa'u Jawaar Mohaammed akka Hacaalutti ajjeesanii haawultii dhaabuufiif ajjeesan gabbaasuu deemammoo ajjeesuuf gabbaasuu deemammoo dhugumatti duraanuu maal balleessee hidhame amma biyyattii diigamtee sadarkaa hamaa keessa jirtu kana kan Shimallis Yaafiiditti jiru kana maaliif Jawaar Mohaammed ni baafnaa maaliif ijoollee Finfinnee keessaa uffata kaattee uffata gartee keelloo kaattee harka dhooytu Jawaartu nu bulcha jettu kana maaliif itti dhiisan waan jaamu addaan baafachuu hin dandeenye jechuudha. Siyaasadhaaf itti dhiisan waan isaan godhaniif isaantu beeka maaliif oppiidiyoon akkaataa itti sirbitu beeti akkaataa itti walliftu beeti akkaataa itti gartee dannastu beeti daansii beeti oppiidiyoon maaliif waggaa 27 wanni isaan qaraan kana isin ammoo feesbuuka kanaatu waggaa 4-5 kana qabsoo isin barsiise dubbiin tun adda isin hin baatu. Sigalte gaafa Oromoon Jawaar ba'uu qabette Oromoo nama 100 guyyaa tokkotti nama 100 rashan usan maaliif Jawaar hin baasin gaafin ummataa gaafasi Jawaarin biyyi tasgabbooyte biyya tasgabbiin qabne keessatti Jawaar gabbaasuun maaliif barbaachise biyyinuu tasgabbiin qabdu muummichi ministeeratu akkana ta'e yaani ololli deemaa jira Jawaar gabbaafnan maaliif barbaachise kan kaleessa hidhee eenyu kan amma gabbaasuu deemu eenyu kana xiinxaltanii addaan baaftanii beekuun barbaachisaadha. Amma ajandaan keenya Jawaar ba'uu qabaa miti. Maaliif baasuun barbaachisee? Jawaar maal balleessee? Jawaar kaleessas nama ajjeesaan jen, namatti qawweedhaan jen, waa gubaan jen, karaa cufaan jen. Erga biyyatti gale Jawaar guyyaa laaptooppii isaa kannarraa Oromoon paartii siyaasaa dabalame mirga keessan is eeggamuudha qaba nama mirga keessan isin dhiibu ifirraa dura dhaabbadha tokkummaa keessan cimsaa jaa ture malee Jawaar gartee akkana godhaan jenne arra ammoo siyaasaa wallaala keessan isinirraa dukkana ta'uu keessan isinii ifuu dhabuu gartee gabrummaa cimtuu keessa jiraachuu keessan kan naftanyaa waraana leenjifattee waraana gartee qopheeffattee akkanatti geeraraa jirtu asi ammoo oppiidiyoon maal godhaa jirti shanee dheenyu Oromoodha Oromoo
mirga saba isaatiif falmu biyya isaatiif Oromiyaa walaba taate ijaarrachuun qaba. Itoophiyaa saba daa'imana jalatti ajjeeftu Oromiyaa Itoophiyaa gartee abbaa kiyya ajjeeftu Itoophiyaa haadha tiyya ajjeeftu Itoophiyaa abbaa kiyya ajjeeftu haadha tiyya ilmoo tiyya gartee obboleessa kiyya ajjeeftu hin barbaadu kan juutti leenjisee ergamtoota wayyaanee jee milishaa babbaasee Oromoo walafaan deebisee wal ficcisiisaa jiru Oppiidiyoon kanatti jirti. Isin ammoo hujii Oppiidiyoo irraanfattan no ta'uun qabu kana keessaa ba'uu qabna. Rakkoon dhuftu waliin nutti dhufti. Kana akkamitti firraa deebifna? Maaliif wanti kun ta'e jennee ilaalee fageessinee yaaduutu barbaachisa malee akkanumatti kaane akkanaatu akkana Jawaar nuube wallaahi wabillaahi rabbii guyyaa qiyaamatti isinii kakadha wallaahi wabillaahi rabbii guyyaa qiyaamatti isinii kakadha Jawaar Mahammad biyya san keessatti ammaan booda hiikaa takkitti biyya san keessatti fiduu hin danda'u. Yoo Oromiyaa walaba taate ijaarree Jawaar Mahammad Oromiyaa bulcha jettan isiniif hin fudhadha. Waan san hin taanen biyyattiin naftanyaadhaan kolonaaji taate naftanyaan eessummanii fi adeerraniin hidda isinitti hidhatte tana keessatti Jawaar Mahammad dhaggeeffadhaa viidiyoo kiyya kana qabadha. Jawaar Mahammad biyya san keessatti gabba'ee waan takka godhuudhaaf yoo Oromoon qawwee hidhatee of ijaaree tokkummaa isaa agarsiiseen alatti Jawaar Mahammad waan takka godhuu biyya san keessatti hin danda'u. Tana qabadha. Warri sobamu, warri gowwoomu, warri gartee dubbiin addaan isiniin bahin dubbii tana akkanumatti qabadha. Booda itti dhufuuf teessan. Wanni takka illee hin jirtu. Jawaar gabbaasan ol deebisan seeftii isaatiif yeroodhaaf Jawaar Mahammad gabbaasuun mana hidhaa keessa taa'uun addunyaan waa'ee isaa akka laaltu akka gartee xiyyeeffannaa itti kennitu godha malee hiika biraan qabu. Jawaar achi keessaa gabbaafne jechuun boru Oromoo tokko birrii itti kennanii ajjeesisanii asiin baafnee biyya kanaa si geessina jaaniini ajjeesisiisanii warra ajjeese hiina jaanii Oromoo waraana keessaa fidan ammas Oromoo waraana keessaa fidanii Jawaar Mahammad ajjeesisanii qabne akkana goone jaanii tarkaanfii seeraa irratti fudhanne jaanii dhumate dubbiin agasuma. Kanuma dubbii qabadhu. Dubbii biraa hin jirtu takka illeenu. Ati immoo dubbiin adda sii ba'uu qabdi. Jawaar Mahammad humna Oromiyaatiin waboodhaan tifamuu qaba. Waboon biyyattiin waboo ta'uu qabdi. Oromoon hundi waboodha. Waboon ammoo qawwee hidhatuu qaba. Ilmaan Oromoo qawwee hidhatuu qaba. Naftanyaan Oromiyaa keessa akkatti nutti hormoomtee cidhaan Oromootti baafte tun mataa qaqqabattee biyya san keessatti akka lammii lammaffatti jiraachuu qabdi. Yoo karaan biraa ni jiratee karaan jiru tokkicha kana jechuudha. Karaan biraa ni jira taanan karaan jiru tokkichi waboo cimsitee qawwee hidhattee Oromoon irraa du'aan qonnaan bulaa keenya qawwee hidhatee biyya isaa keessatti biyyi tiyyayyee keessatti mataa ol qabatee jiraachuudha. Hin jiru kanaan. Poolisiin Oromiyaadhaa waboodha. Humni addaa Oromiyaa waboodha. Milishaan Oromiyaa waboodha. Kanaan ala wanni biraa tokkollee hin jiru. Dubbii viidiyoo teenya qabadhu immoo seenaaf sii teessi viidiyoo kana qabadhu. Waggaa meeqa waa'ee kanaa dubbachaa turre. Namoonni baay'een nutti aaraa turan. Nutti mufataa turan. Ilaa Oromummaa nurraa mulquu deemaa turtan. Dubbii nuti jennu tana ammallee qabadha. Furmaanni jiru Oromoo qawwee hidhatte. Oromoo of ijaarte. Oromoo gartee tokkoomtee biyya san keessatti mataa ol qabattee jiraatte qofa. Oromoo Finfinnee irraa dheessitu osoo hin ta'in Oromoo Finfinneetti galtee Finfinneen teenya jettu qofa. Dhaggeeffadhu. Oromoo Finfinnee gartee qarqara lagatti guuranii galaanni guuru osoo hin taane. Oromoo gartee bishaan qarqara lagatti guuranii sharaa keessa jiraattu osoo hin taane. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Magaalaa guddittii Oromiyaati. Finfinneen biyya abbaa kiyyaati. Bakkaan barbaade fooqii fedhe jala rafee Finfinneen tiyya keessa deemee dalagadhee biyya abbaa kiyyaa biyya haadha tiyyaa jee mataa ol qabadhee keessatti yoo hin jiraanne qofa ati nagaa argachuu dandeessa. Saniin ala Itoophiyaa andinnattiin kan ka'e andinnat godhee hallayyatti si naqa. Gaafa hallayyaa seente immoo namni ati boochuun tokkollee hin jiru beeki.
Hinjiru. Qaama biraa qaama sii rifatu tokko illee hin qabdu. Tun sitti gaba. Si galte kana qabadhu jechuudha. Jaalattus jibbitus Oromiyaan yoo Oromoodhaan ilmaan lafee ilmaan Oromootiin ijaaramtee utubamte qofa Oromiyaan tan Oromootii jechuu dandeenya. Yoo kanan taane Oromiyaa keessatti Itoophiyaa ijaaree gartee Itoophiyaa keessatti an Oromoodha jee jiraadha jechuun ibsobuudhaa isiniin jenna. Isinitti gaba. Oromoon boo'ichaaf hin uumamne. Oromoon gartee du'aaf hin uumamne. Oromoon kan uumamteef Oromiyaa biyya isaa keessatti mirga isaa kabajatee jiraachuudhaaf. Haati ilma Oromoo haati Oromoodha biyya isii keessatti gartee qoraan guurtee ajjeefamuu osoo hin taane bishaan gurgurtee ilma isii kan barsiifte dhabuu osoo hin taane biyyi sun biyya tiyya biyya Oromiyaati. Biyyi tun gartee biyya tiyya jettee mataa ol qabattee keessa jiraatu gaaddisa biyya isii keessatti biyya Oromiyaa keessatti nagaa argattee Oromiyaa keessatti nagaa yoo jiraatte qofa Oromiyaan tan Oromoo ta'uu dandeessi. Yoo san hin taane Oromoo irraa qawwee hiite haati Oromoo bishaan gurgurtee ilma isii qaraasifattu. Haati Oromoo aannan gurgurtee ilma isii qaraasifattu rasaasan ajjeeftee Oromiyaa haati gartee killee gurgurtee ilma isii qaraasifatte ilma jala ajjeeftee Oromiyaa Itoophiyaa ijaarraa jechuun gonkumaa hin danda'amu isiniin jenne jechuun. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Oromoon biyya san keessatti kabaja kan qabduun ulfina kan argachuu dandeessuun ani Oromoodha. Akka Oromootti Oromiyaa biyya tiyya sabni kiyya Oromoodha. Oromoo jettee mataa ol qabattee yoo jiraattee ati kabajaa keessatti argatta. San godhuudhaaf yoo qawwee hidhatte kabajaa qabda. Yoo qawwee hin hidhanne kan dhufe sirratti fincaa. Dhufaa dabraan sirratti fincaa. Sirratti fincaa'ee sin dhiisuu si ajjeesa. Si saamee sin dhiisuu si ajjeesa. Si ajjeesillee sin dhiisu awwaalcha si dhoowwa. Lafee tantee waraabessa nyaachisa. Du'aa kan kee bineensa nyaachisa. Yoo ati of ijaartee biyyi tun biyya tiyya Oromiyaan biyya tiyya biyya abbaa kiyyaati jettee of ijaartee qawwee hidhattee waraana qabaatte kun kan toluu dandeessu. Yoo kanan goone Oromaaraa jettee sirna naftanyaa kaleessa ilmaan Oromoo ajjeesaa ture. Arraan tana Oromoo murnaan gartee jaarmaan bitee Oromoo ajjeesisaa jiru. Oromiyaan gartee Oromiyaa misooma sitti odeessaa jiru. Misooma sitti odeessaa si ajjeesaa jiru. Biyya san keessatti si furmaata ta'uu abadan hin danda'u jechuudha. Kanaafuu Oromoo ajandaan keenya Jawaar mana hidhaatii baasuu osoo hin taane biyyattii walaba taate ijaarrachuu ummanni Oromoo qawwee hidhatu furmaanni keenya ajandaan keenya kan ta'uu qabu kanaati isinitti gurratti isin calamu. Dhageeffadhu. Abiyyiin duun Oromoodha miidhe jettee Abiyyiif gadduun Abiyyiin jiraatus Oromoo fayyanne duullee Oromoo gartee hin miidhu. Kanaafuu Jawaar Mohammad kan mana hidhaa keessatti jiruun Oromoon miliyoona 60 na duuba jira jee jiruudhaan Oromoodhaan ajjeefamee mana hidhaa keessa akka nama du'eeti anaaf Jawaar Mohammad isa gabbee na bulche yoo jette kunillee dogongoraa siin jenna. Maaliif Jawaar Mohammad kan gamba'uu qabu Oromoo waraana isii ijaarrattee humna godhattee tokkoomtee afaan tokkoon ijaarrattee yoo sirna naftanyaa ibirraa faccisuu dandeesse Jawaar gabbaaftetti biyyiteeti akka barbaaddetti beekumsa qabduun nu bulchi jechuun danda'uudha qabdi jechuu. Yoo san hin taane Jawaar gabbeeyi atillee kutii akkuma caalutti sii boonya profaayilii gubbaa si kaannaa qaamni yoo jiraate an akka kiyyatti never ever dogongoraa kaasiniin jechuudha biratti eksiidha. Waan kana ta'eef Oromootiyya jabaannee tokkoomnee
ajanda fuunee olii gad deemuu osoo hin taane jabaa ofii abbaatu jabeeffata. Jaallee gollicha dhengee, jaallee bobbaasii, gammachuu arbooyyee, jaallee marroo, jaallee gartee abdii raggaasa, koloneel gammachuu ayyaana, lammii beenya nuyi kan jabeeffachuu qabu jabeeffannillee duuba hafuu osoo hin taane jabeeffannee si cinaa jirra jenneeni jaarree biyyattii keessatti mataa ol qabannee Oromoon jiraachuu danda'utu nuuf furmaata waaraa nu ta'uu danda'a jeetiin amana. Kanaan alatti gartee Itoophiyaa innaa shininnaa jennaan jechuun warra Itoophiyaa oofu warra gartee biyyattiin kan jaaru abalujuu innaa shininnaa isiniin jenna jechuun. Kanaafuu kanuman isiniin jaa galatooma ulfaadha. Yoo ammoo kallattii girrisaan afaan Ingiliffaa dubbatuu fi afaan Amaariffaa dubbatu ammallee dhimma Abiyyi irraa gattaa'uu dide isinitti deebineeti dhugaa jirtu isinitti himnaa jechuudha nuti. Maaliif jennaan dhugaa himuun dirqama waan ta'eef. Mee nama tokko yaada narraa fuudhi jaa. Okay, mee obboleessa kiyya mee sa'aatii dheeran ture yaada kan kee mee ibsadhu mee. Dubbadduun qabu beekta. Nama gurrii sammuutti kaa'uuf dabare yaadni kana achi hin jiru. Wanni jirtu qabatamni lafa jiru ijoollee godinoota hunda keessatti waraanaaf leenjiirra jirtu jira. Ijoollee tana akkamitti humneessinaa godina Wallaggaa keessa godina Gujii keessatti humnaa'ee jira. Godinoota biraa keessatti akkamitti ijoollee tana cimsina maaliin bira dhaabbannaa maal goonaa fi jennee akka Oromoo tokkotti bakka jirrutti kan biyya baqaa keessa jirus kan biyya alaatti rabbiin ichi baasechi jirus hundi keenya akka Oromootti maaltu nurraa eegamaa malee waa'ee abiyoot kaasaa'ee waa'ee du'uu waa'ee ka'uu waa'ee maali anamma ati haasofteetu jirta kana qofa dhaamsiri guddaan ijoollee godina hundatti leenjiirra jirti ijoolleen guyyaarraa deemu jirti dirreetti namni dirree bakka leenjii tana dhaqu nyaatas fedha dhugaatii fedha kophee fedha waan dandeenyu akka Oromoo tokkotti bakka jirrutti wal gurmeessine namu haala keessa jirrutti hinduunu yoo hiraata guyyaa tokko if qabne if qabaati ijoollee sanfaa bira dhaabbadhaa nama humnaa'eetu biyya garagaluuf deemtu tana itti abbaata yoo ati humnoonee asii dibbee jawaara hidhaaba'u abiyyi du'ee jira abiyyi kee jira jenne yoo biyyi tun haala hamaa keessa jirti addunyaan hundinuu ni beeyti biyyi tun garagalte osoo harki keenya nu duwwaa osoo teenyaafuu if hin dandeenya kaanuma usneetuma osoo haasofnu biyyi tun jeequmsa keessa ta'a ammas nafxenyaa harkatti deebiti Itoophiyaan shakkiin godina garuu akka nafxenyaa harkatti hin deebine akka gabrummaa haareetti hin deebine yoo barbaaddan if jaara ijoollee tana bira dhaabbadhaa sumunii qabdanii waan dandeessanii beekumsa qabu beekumsa isaatiin maallaqa diinagdeedhaan bira dhaabbadhaan jaa dhaamsuma kana qofa saba Oromoo biraan akkanaa geessuufin si gaafadhee galatoomii biyyoo kiyyaatillee jabaadhu rabbi si jajjabeessu ammallee saba keetiif akka dhaabbachuu kanatti. Mee yeroo takka mee jaalle biqilaa mee wayiin siin jaa ammaan tana namoonni tokko namoonni baay'een aktivistii ta'anii Itoophiyaa kan ijaaruu danda'u, Itoophiyaa kan gartee ceesisuu danda'u, Itoophiyaa kan maal godhuu danda'u yoo Jawaar gartee pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'e qofa, Itoophiyaa ta'e qofa, muummicha ministeeraa Jawaar ta'e qofa jaan. Ati akka qeerroo tokkotti yeroo yaartu kaleessa qeerroon kumaatamni itti dhume Jawaar Mahammad muummicha ministeeraa yoo ta'e gaafiin Oromoo ni deebiteettee yaadda biyyattii san keessatti. Yaa biyyoo kiyya waan nun galini jira tokkoffaa akka nama tokkotti yoo yaade atummaanu nafxenyaa akkana jirtu nafxenyaa Jawaar dhageeyuu hin feene tana keessatti amma Jawaar muummicha ministeeraa kana haala kamiin dhaqaa takka kana qabadhu tunuu yaadu nama feesisa Jawaar achi dhaquudhaaf hin danda'amu jara keenya wanni danda'amu jara nafxenyaa tana cabsinee harka duuduba micciiruudha isaan kan akkamitti harka duuduba micciiruun danda'ama malee amma Jawaar hidhaabee achi dhaqu Jawaar amma achi dhaqu dhagaa isiniif hima amma gaafatti Lammaa Magarsaa jechu turre amma gaafa Jawaar faan wanne jaan aangoo tana bakka muummicha ministeeraa kana Lammaan haa dhaqu jennee dibbeetu turre osoo Lammaan dhaqee karaan kanuma maaliif
masaraa san keessa ilmaan naftanyaatu gubbaa hanga jalaatti dhuunfatee jira. Amma naftichuma Abiyyi jennu kanaa har tokkoon illee haa bilchiginnaatti haa sirna isaanii deellisu. Har tokko yoo Oromoo tanaaf illee xiqqoon akkana jalladha jee akkana faxanii jiran. Hangas takko sossoo'uu danda'u rakkoo keessa jiru abbuma keessa jiru beeka. Kanaafuu tapha kanaa keessaa ba'a jara keenya. Juwaarichi dhaqee obboleessi kiyyachi dhaqee wanni takka jijjiiramnu jiru hanga naftanyaa akka wayyaaneetti cabsitee biyya san dhuunfattee harka isii duuduuba micciirtutti wanni tapha kanaa keessaa ba'a kananillee yaadina yoo ka fudhattan taate sammuu teessan keessa ganna qaatan naftanyaa harka micciiruu fi cabsuu fi humna teessan hin qabachuu gaafati naftanyaa ka isgoo jettee gaggodhatu sanii ala hin jiru abiyyoo kiyya kanumaan dhaamsa dhaama. Okay, warri wannaa kun yoo abiyyiin yoo abiyyiin du'e naftanyaanii gartee Jawaar ajjeefti abiyyiin du'uun qabu du'a abiyyiitiif gammaduun qabnu abiyyiin maal jiru warri jiru kanaaf yoo maal jettaan? Abiyyi dhageeffadhu abiyyi masara kiiloo 4 jira nuuf godhe nu godhu baate nu godhe san isaa fi seenaa isaatiif achi keenyee jirra. Ammoo Juwaar yoo hidhaame Abiyyi dhaabbatee Juwaar irraa ittisuu hin danda'u. Abiyyi tasaa lubbuma isaa tanaafuu akka mala godheeti ilaal. Jara kana afaan mimmiyeessee bulu jira yaa jara keenya. Unkaan Juwaar irraa ittisuu dhiisi. Juwaar irraa ittisuu hin danda'u Abiyyi. Juwaar lubbuun isaa Rabbi yaa eegu gurbaa kana qofa onni ninjo akka Oromoon amma haaboo dibbee haaboo tanallee nan gammachiistu osoo ani akka kiyyatti osoo Rabbi godhee Ameerikuma sani deebi'ee irra fala ani akka kiyyatti sila akka kiyyanaaf taate malee Abiyyee isaa dhufee Juwaar eeguu dandeemo malee ni kafede garagachaa ilma namaa akka fede godha guyyaa tokko gurbaa kana ajjeesuu dandeen yoo gurbaa kun ajjeese wacni keenya caalu hundee isaatiifuu gumaa hin kafalle tana sabni keenya kun yaa jara keenya mee guuta takka mee gada kophattis sabsabaa mataa ifi taa'u ni jira if keessa deebi'a sabsabaa ta'a mee samalli kun akka Juwaar kun yoo bee akkana ni ta'a Abiyyi irraa dhoorkuu ni danda'a mee matuma ifi kana gaafachuun ni jira ifirra taati girrisummaa uummanni nuun joo san ifirratti mirkaneessinaati Jawaar waa Abiyyi seeguun Abiyyi ifi isaatu eeguun dandeenye kanuma dhaamsa kiyyaa deebisaan si kannoo Abiyyoo kiyya tanarrattis akkas. Okay, galatu biqilaa kiyya ulfaadhu.